Dirqama immoo jedhachuun kee. Ijumaan cufaadha akkatti. Naayin inni dha hagam bansi jedhutu hin barattu. Wayyaa fataara alla. Ishi. Liftii dhagee namaa bu'eessa. Gahuuraan adda qabne. Namaa bu'eessa. Yeen bani. Kuasa kerja banyak itu mantu. Manteer uftee mini jedhat. Saasi itu deh. Bani. Toko, lama, ayo benar. Kawan kakak. Dhugaa rabbii dubbachuudha wallahi kongora respect brother wallahi ibsisha waliin umriitiin adeereessu wallahi amma poostaa dubbisaa jettiga makiin ganaa gaa baqa amma jaalattinis bas hunoo laala dhugaatanii nan jedhu bas kutte baqa liivii irraa ganaa wallahi respect brother wallahi jaala dhugaa jechuun kana malee siiquudde dhugaa wallahi ibsisha. Congratulations brother umri dheertu jiraadhaa waliin isin lachuutu akkam bareedaa ililliin garuu hedduu bareedaa ni jifadhee bar nama 5,000 meeqaa jira
Sirbi waan keessa guyyaa ibsaa jira. Baaki kanaa ol siin mala ishii waan liqishuudha. Kanaa ol siin mala. Yeah, I don't know. Rabbi, waan bodo wallani. Ani waan adamu deemtu natti fakkaate si'eeli. Haleessa folkiitti waan sindini. Wanta kawoon ina sammuu keessa waan takkana dhufne waan akkana. Waan xiqqaadha jettee dhugaa Rabbi anaaf waan guddaadha. Because wanta koo yaadee still waan namaa godhu sun yaaduun waan guddaadha si galee miti. Illee dammoo hedduun jaaladha. Akkasuma immoo surprise hedduun jaaladha. Hedduu galatoomii jecha sin qabu sin jaaladha. Ani hedduu si jaaladha ishee. Taasisa bira jiraatee kanaa wal si waliin akkura. Garuu immoo hanga danda'u wagaa'a. Bifadhee laayif irraa bahee beerfadhe. Gisee mara akkanatti gammachuudhaan kiyaabu barbaada ishee. Wallahi hedduu rifadhe. Rifachuun ilaala. Najee sirban. Galatumaa faamiliin hedduu galatumaa dhugaa Rabbi yaa gammachuu teenya waan nuuf gammaddaniif hedduu isin jaalladha. Isha. Thank you so much. Ni turtaa laayikirra. Miira kanaa waan turuunatti fakkaata. Koo abaan faa. Maan dubbisanii dhiseef? Arifachuu keessan jira waan ta'eef isaanummaan achirraa ilaalan jeeti bar. Isaanis jechuun onneen isaanii onnee fiiganii achi dhaquu qaban jeeti bar. Bari bayinaadha amma lazi. Akkanumatti illee wallaalluu reetan isin jedha. Hin bayinaa jechaa jiran. Baay'ee uummanni maaliif akka inni jaallate hedduu jaallatanii bara dhugaa Rabbi dubbachuudhaaf ani fi ibsaan amata 4 wal beena miidiyaa kanarratti. Tokkoffaa ibsaadha. Lammaffaa Nasriin Jaalfadiiloo. Nama isaan kana haturan jechuu duraan caaltuu ana faayidaa fatee hamnam bakka nama lakkoomsaan lakkaa'amantu jira. Dhugaa Rabbi guyyaa takka kan laaleen beeku laayikii godhee fi koomantii barreessu malee guyyaa takka illee laaleen beeku garuu wanidha. Dorgommii TikTok irratti TikTok Instagram jennee inni Instagram hedduu waan fayyadamu dorgommii jennee wal dorgomsiis turre walii barreessinee illee ni beekna waa'ee dorgommii irratti dorgommii jira adabbii hunda jalaa miliqee hoonna adabbii naan jeen jira guyyaa takka garuu waan wayinaa seenee garuu uummanni footoo teenya ibsaniituma post godhan
Zina foto haraw TikTok Facebook ala post gore. Ini post gore. Walu marati godani to hana takka walitti naasini post gore. So cala ummanni hona iddu walitti nu jaalata. I don't know dhugaa rabbii hedduu nu jaalatan. Messenger. Abang. Wait. Mira que es. Okay. Guys. Thank you bareedu. Galatuma hundi keessan. No warri jettanii deebila wajja haasofni naafini wajja haasofni. Ni deebila. Maaluma taansa warri koomenti kun dhiisaa ka deemaa wajjin haasa'a. Deemaa mee takka wajjin haasa'a kotta akkas ilaal. Dhiisaa isin maaluma nama caqaachiftansa uummata garuu gammachuudha. Kongra. No, ya. Messenger. Mata uliya fikir sipona. Amona. Maki, rindu kok. Terus jalan ke sini, itu sudah di atas sini. Ani keempat dan ini tadi. Ya bingung. Nah ini nih deh kan? Ya mau lu gak justru. Ya kuratannya bisa. Karena mungkin begitu juga nggak bisa. Ya ada lagi itu. Kamu lagi apa lagi? Mau lagi sini mau. Bukan aja, udah sih kok. Pernah kita kasih. Muha Brazil King. Namnu isakna tahu kan ayo arbu. Ingkar ramah aja orang sana. One of you. Wallahi hedduu takka nama gammachiisa. Deebiitiin dhufaanis ni olii waan haasa'uun qaba. Congratulations. Wayni hedduun qaanfadha, hedduun qaanfadhaan. Brother was caught in the crossfire.